تايين غافا غرتي جاور فاق قسنيس وري بغا هدمه هيوت خينيا ربسو تري سياسه نجيجيرمتي برغ روغيه تدرنو نمدار كفتا ولت كفتا مال ارنوتي جزاءتي هيوت خينيا انجت تسنيا بارتين غتي اني تخفلتون غتي كنادي بفتسي يان انغور راغي سنيتو وان نغستيچ توقيف جچ نغستيچ ني ارا عملو منغساتي ابي چالا ابي يادوما في دبل تايين نمغرتي ارا بارتين بدادينا شورر كيساني متومي political لينج جيرتني خانو مغيتاچو اسفا دور مي نمني كم مسين سيسيني تاغنا دوغان تكيتين افته بدادينا خيسه تايي دندا قفتو نمني كتايي ابي جيف امنا مانجيرو بشان تايي بيرو اولي بولين تايي سغالي اكاميتين تاني ديغارتو تايي مالغا وجاتي جيراني akasuma mo selin taayee ni qulqulleessina ka jedhu dhaadulee bilisiginaa jechuudha mee waa'ee hidhamuu qondaala bilisiginaa guddaa ministeera nageenyaa duraanii waa'ee taayee kanaan wal qabate jechuudha namni yeroo amman tanaa hedduu taayeetti dhiyaatu namni gartee fakkeenyaa fi waan taayee fakkaatu dubbatu yeroo har'an tanaa deeggartoota badhaadhinaa keessaa isa kana jechuudha duraan hangaasaadha ture hangaasaan ammoo biyya keessa jira mee waan inni dhaammatu kana waliin dhageeffannaa akasuma hangaani hangaasaadhaaf dabarse si waliin dhageeffannaa Abduu Mobaala Biraahi bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaaf tarisiin jedha taayeen eega hidhaa seenee guyyoota lakkoofsisaati jira jechuudha haga ammaatitti social media kanarratti waa'ee isaatiin wal qabatee haala wal falmee fakkaatu haala gammachuu fakkaatu inni tokko ammoo akkamitti akkas taame ka jedhu leen jira jechuudha haati manaa isaas viidiyoo san dhageeffattanii jirtan jedheeti yaada haati manaa isaas atta manuma isaanii fattashuudhaaf akka guyyaa guutuu irra oolan halkan seenanii guyyaa guutuu akka gartee irra oolanidha mana isaa fattashuu qofaaf jechuudha nama kaleessa waa'ee ebalu haa fattashamuu fi ebalu haa hidhamu jechaatiin ture arraan tana taraan isa geette jechuudha haa ta'uti taayeen amma booda kanarra jechuudha gara viidiyoo kanatti sochiin tarkaanfanne booda kanarra taayeen waan barbaadeef iyyuu haa dubbatu akeeka inni dubbateef beekuu baannusi waan inni jedheef san beekuu baannusi kaayoo isaa beekuu baannusi wanti inni booda kanarra dubbatee waan dhugaadhaan lafaa jirudha jechuudha haa ta'uti dhugaadhaan lafa jiraatu iyyuu boola namaan qotinii qottu gadi hin fageessini waan jedhamu tokkotu jira mi ammas gartee namarratti daba hin hojjetti waan jedhamu tokko jira akka paartii qofatti miti taayeen akka dhuunfaatitti iyyuu haala jechuu dandeenyuun qabsaa'ota irratti jechuudha kan inni gartee fakkeenyaa fi ergaa fokkattuu dabarsaatiin ture jechuudha amma soo hin ta'in amma waggaa tokkoo fi wayii dhugaa dubbachuu fi faallaa paartii isaaniitti kan inni deemaatiin jiru jechuudha san duratti haala akkamii keessa akka inni ture akka paartii qofaa miti akka paartii yoo ta'e fakkeenyaa fi warra isa caala waa'ee sanii irratti dubbatuun isa ilaallatu faadhatu ture yeroo san keessatti jechuudha harka lafa jalaatiin shira adda addaa haa hojjetan malee akka san ol bahanii namni waan fokkattu jechuun anni amma taayeen amma arraba isaa kana formaat godhuu dadhabe arraba isaa kana fiiltar godhuu dadhabe jechuudha dhugaa dubbachuuf arrabuma isaattu isa miidhe taayee maaliif jennaan kara kaaniin hayi oromoo akkasitti tuttuqee oromoon duraan fakkeenyaa fi sabboonaa jedhee hedduu jira tiim lammaa keessaa akkuma lammaatitti namoota laalan keessaa tokko ture jechuudha taayeen maaliif namoota gartee sabboonummaadhaan itti dabalamanidha yookiin miseensa wayyaanee waliin qabsaa'ee akkas ta'ee dhufee miti nama gartee oromummaadhaan baratee barumsaan oppodiyoo tana keessa jirudha haga nama oppodiyoo tokko dhuma jaalataa ture jechuun paartii kanatti amanuu baatullee jechuudha haa ta'uti taayyeef ammoo oromoon akkamitti sagalee tahuu dhabee ka jedhu amma fakkeenyaa fi haasawa ka abbuttaatii fi ergaaleen as keessa dabarse jechuudha mee osoo yaada kiyya hin kennanne jalqabaa haasawa ka abbuttaa kana waliin dhageeffanna taayee danda'a paartiin teenya paartiin gatii inni itti kafaletuun gatii kanaa deebiftisee yaanne aangoo irraa geggeessaniitu waan nugusticha tuqeef jecha nugustichi ni aara amaluma nugusaati annin beeka amala nugustichaa anamma duraan himuu ture gartee huccuu bareedduu uffatanii biran dhaabbatina namni diimaan cuulleen isarra bareedu toora sanitti malinaani kuttanii jeeti amma duraan hime tasanii sigalu namni kun gartee nama paartii badhaadhinaa tana dhagaa gartee namni sodaatu hunda cabsee paartii tana gadhaabe sigalee taayee danda'a jechuun nama gartee paartii tana abba jaamu abiyyi caalaa abiyyi yaaduma fide bale amma fakkeenya ati yaada tokko yoo asirra dhiyeessite gartee haqatti qabu abbaasani sigalee abbaasani taayeen nama gartee arra paartiin badhaadhinaa shoorar keessaanii mattuu miti garuu eenyu akka ta'an if madaalchisan huggii mana taayee danda'a keessaa waan akkanaa guurree ante political leenji jirtanii kanuma geetaachoo asaffaa dur bira dhaabbattanii kaameraa waraabdanii oromoodhaan wanta godhu political leenji jirtanii ichi guurtanii meeshaa ichi guurtanii akkuma dur bartansanii fiddanii akka wayyaanee dura deemtanii ichi guurtansanitti namni nuu isin ajaa'ibaa mee namni kamiin miseensa isinii ta'a kana namni taayee akkana godhe jaa namni hundi namni nama jedhu kun waanuma dhugaati haati manaa isaatis taayee kan isiin jette kanuma jechuudha namni hanga isaa hatta daa'imman isaatiif anaaf maatii isaatiif osoo bakka hin kennine halkanii guyyaa waa hima gartee paartii kanaatiif nama maatii isaatiif waloolu jette viidiyoo san argitanii jirtan jedheeti yaada akkuma amma reefu jenne kana akka paartii qofa sun ta'in akka dhuunfaatitti iyyuu hayyoota oromoo irratti qabsaatiin ture maalidhaaf sababa paartii kanaa jechuudha
akkamitti paartii kana haala socho'an yookiin ammoo hawaasa keessatti akkamitti gartee ilaalcha paartii kanaa na dura xureessan kan jedhu paartii badhaadhinaa kana gadi dhaabuudhaaf aarsaan Taayyeen kafale Abiyyi agas hin kafalle. Abiyyi afaan damma mi'aa harka alfa duubaati waan fedha ajajee waan fedha hojjechiisaa jechuudha akkuma amma inni jedhe kana dubbii dhugaati tun garuu ta'ee jechuudha. Yeroo sanillee hayyoota irraa kan dhaabamaa fi ture ummata keessan hin madeessina ummata keessanitti hin balleessina paartiin ni kutaa mootummaan ni kutaa ummanni kun walitti hafa bu'ammoo isinitti fayyadamanii isin darban kanuma hayyoonni kan dhaamaatiin turan jechuudha. Fakkeenyaaf Jawaar Immaan inni gaafsan irratti duulaatiin ture yeroo sanitti illee jechuudha kanuma kan isaan dhaamaatiin turan jechuudha. Garuu Taayyee arraba isaa ka gaafa sanittu ar'an tana jechuun an akka nama tokkootti fakkeenyaaf amma haaluun yookiin ammoo gaafa san Taayyeen akkas jedhe kaleessa akkuma gartee siyaasaan fira dhaabbataas diina dhaabbataas hin qabdu jedhamu san amman tana kaayoo inni godheef waan inni godheef beekuu baanu jechuudha. By the way Taayyeen fakkeenyaaf bar haga amma hidhamullee jechuudha fakkeenyaaf jechoota dubbate san illee paartii sanirra dhaabbatee akka nama gartee paartii san keessatti paartii kana keessatti akkas nugootan akkas ta'eedha paartii kana keessatti akkaataan jallate paartii kana keessatti kan haasirreessinu ka jedhudha malee akeeka paartii sana dhaabbateeti malee paartii san ganuudhaaf yookiin ammoo lakkaan paartii kun sirrii miti akkas waan jedhe hin qabu hagammaatti paartii san keessa baheeti miti jechuudha. Dura jechuun nama tokko kanaan paartii san keessa dhaabbadhee dhiibbaa godhaadha akka gartee dimokiraasii osoo jiraate homaa waan Taayyee waan isa miidhuu miti jechuudha. Maaliif as keessatti akka godhamu kun sirrii miti paartiin keenya kaayoon isaa kana jedhee paartii isaatiif inumaa sun paartii isaa akka jabaatuufidha. Garuu dimokiraasiin yookiin ammoo wanni biyya san keessatti liqaambar isaa bulchaa isaa faarsaati dura tokkoffaa kaayoon paartiidha. Ajaja isaa hoggana isaa san faarsee jiraatudha waan ta'eef faallaa akka gartee fakkeenyaaf sila dimokiraasiin osoo jiraate paartii san gabbisuudhaaf akka paartiin sun gartee xurii hin godhanne mudaa hin godhanneef jajjabeessaa mire garuu faallaa saniitiin ammoo hoogganaa kee halkanii guyyaa waaqeffattee wanni inni godhu hundi isaatu ajjeesuusi jiraachisuusi akka hundatti iyyuu inni sirriidha godhe jettee faarsitee harka dhoyitee fitee jiraatta waan ta'eef hidhuu danda'an malee Taayyeen akeeka paartii sanirra dhaabbatee jechuudha. Haga dhumaatitti haga yeroo gartee hidhaa seenuutitti jechuudha. Garuu waan tokko irratti ani Taayyeen dinqisiifadhe. Fakkeenyaaf Taayyeen waa'ee gartee keezima Oromoon ittiin himatamu beekamaa san jechuudha. Bakka inni amma jedhe kana jechuudha. Poolitikaaleen jiltanii kan abbaa isaa hayyee dura yeroo isaan hojjetan kaameeraa qabatanii fi waraabdanii fi uummata Oromootiin burjaajessan san gootanii ka jedhudha. Akkasuma gartee haati manaa isaallee waan kana kaasteeti turte jechuudha. Waan amma isaan jedhan kana silaa kaasuullee hin barbaadu jette waan jechuun amma isaan jedhan amma baandiraa fidanii mana kaanii alaabaa bilisummaa Oromoodhaa mana kaanii akkasuma gartee kilaashima duraan gartee wardiyaan isa ittiin eegaatiin ture shugguxima duraan isaaf kennamtee meeshaa guutuu waliin akkastu argame filaashiidhaan adda addaatu argame kompiitaratu argame bilbilatu argame walumaa galatti keezii gartee Oromoon durirraa gaafa wayyaanee irraa durimarraa ittiin dararamaatiin ittiin hidhamaatiin ajjeefamaatiin hagammaa manni hidhaa kan afaan Oromoo ittiin dubbatu amman tanallee dabalatee jechuudha sanumaa jechuudha. Kanarratti tuban Taayyee niin dinqisiifadhe akkamitti seetan fakkeenyaaf gaafa wayyaanee irraa yoo isin ilaaltan jechuudha qondaalota gurguddoo akka sadarkaa gartee ministeeraatitti warra naannoo irra jiru haa ta'u akka sadarkaa federaalaa irra jirullee haa taatu warra gurguddaa akkanaa kanneen gaafa jalqabaa fakkeenyaaf isaan hundaafiyyuu hanni karaan banaadha akkuma gartee Taayyeen jechisaa keessatti jedheeti hanni sarara diimaa jedhameetiin ture amma hanni minxaafa diimaa ta'eeti jira jechuun afamee seeraan irra deemama jedheeti akkas kana faadha wanni dubbataatiin ture jechuudha. Duuba Taayyeen yeroo gartee qondaalonni akka Taayyeedhaa kunniin hidhamu mootummaa yeroo hojiirraa ari'ee hidhuudha barbaadu maalinni waan inni gaafa dalagaa irra jiru gartee isaan hundinuu numa hatamaa garuu kan ittiin gaafatamu yeroo hojiirraa ari'an keezii godhanii kan isaan ittiin yoo hidhuu barbaadan hidhanis kan isaan ittiin sodaachisan illee muusinnaa akkas godhee lafa namaa gartee seera ala saamee mallaqa uummatarraa saamee korraapshiin isa kanaan himatanii jechuudha. Garuu wanni Taayyee ittiin qubdeen ajaa'ibsiifadhe isin jedheef maalinni akka inni waa hatee hin jirredha. Osoo waa hatee jiraatee na amani waa'ee amma alaabaa manatti guuranii amma Oromoo ittiin hidhanta gartee qeerroo ittiin hidhaniif gaafa wayyaanee illee gartee itti Oromoo dararaa turtan osoo hin taane karaa korraapshiinaa saniin lafa haganaa fudhatee uummata gowwoomsee aangotti fayyadamee seera mootummaa cabsee jedhanii silaa kanaan himatan ture jechuudha. Akka inni ammoo waa hatee hin jirre haasawa isaa kan gartee yeroo amma qabsoo inni jedhu san qabsoo inni godhaa jiru kana keessattillee jechuun wantoota inni gartee katabaa ture kana keessattillee waan an hubadhe irraa maalinni akka inni waa hatee hin jirreen hubadhe jechuudha. Kanarratti inni dinqisiifadhe dhugaa dubbachuu. Gaafa gartee ministeera nagaa dura irra jirullee amma eega ministeera nagaa dhufellee akka inni waa takka hin qabne fakkeenyaaf mana mootummaa keessa kan inni jiru haati manaa isaa keessa baha guyyaa sadii keessatti nuun jiran jettu fakkeenyaaf haga har'aatittuu mana mootummaa keessa jechuudha kan inni jiru. Mee ka abbuttaa itti hafufu. Namni Taayyee akkana godhe jira. Badhaadhina paartii fi jettu tana keessa Abiyyi Ahmad Ali eenyu ol Taayyee beeka. Namni galgalaas badhaadhina, haganamaas badhaadhina,
كجوياس بدادنا خأنرا بدادنا تأمن تايي دندا قفاي أبيين يول بيختن غافي أورومو بارتي تنان ديبسو أمنا سيجل جئنا مني بارتي تنان تأمني كلهم ماندلقو إسا قفاي إساو شورر كيساني متني جيجو شورر كيسا سنجا دبين فالا تاتي جيجو يا جرخي دبين مالك تاتي جيجو dhugaan takkitti naftee badhaadhina keessa taayee danda'a qofa turte keessaa hidhamtee jechuudha. Waliin qabatan warra dur nama rashanuu bare warra dur nama buqqisuu bare warra gara laafina malee Oromoo xaraguu bare waliin qaceelfatanii jechuudha. Tun jiru namni akka taayee Abiyyiif amanamaa hin jiru. Anni waan hin beeku irraa hin siyaasa'u jira. Wanni isa jalatti hafe inni nuuni beeka Abiyyi mataan isaa ni beeka jechuudha. Bira taayetu nyaatu bishaanii yoo isaan bira dhiise deebi'een dhugu Abiyyi Ahmad. Bishaan taayee bira oolee buli dhugu. jechuun paartii badhaadhinaa san namni gadi dhaabe Abiyyiin caalaa taayyeedha dhugaadha. Propaganda namni haga isaa hojjetan kan haga taayyeedhaa uummata burjaajessuus haa taatu akkasuma abdii murachiisuudhaanis haa taatu hayyoota diqqeessuudhaanis haa taatu namni haga taayyeedhaa baartii sanii fi akkasuma muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmad fillee namni propaganda hojjete hin jiru jechuudha kan haga taayyeedha. Kun dubbii dhugaa lafa jirtudha. Garuu akkasuma immoo badhaadhina keessaa jedhe fakkeenyaaf ni beeka amma inni badhaadhina keessaa namni haga taayyee Abiyyiif amanamaa hin jiru jedhe warra kaabinee amma gartee asirraa wocu kana tokkotti isi bishaan isa bira isaa wal isaanii waliin nyaate hin dhugu jedhe garuu taayyee bishaan bira dhiifatee bishaan isaanii dhugaa jedhe amanuura jechuudha jechuun qaama kiyya jedhee amanuura jechuudha. Dubbii kana fakkaatu ammoo fakkeenyaaf taayyeen waggaa tokko ol jechuudha kan inni gartee Oromiyaa irratti rakkina akkana jira jedheetiin lallabaatiin jiru akkasuma caffee Oromiyaa kana kan duulaatiin jiru rakkoo Oromiyaa keessa jirtu kaabinoota Oromiyaa keessaa kan inni irratti duulaatiin jiru haga gartee hangaasa itti wajji walii galanii viidiyoodhaan ol bahanii dubbatan kana jechuudha maqaa isaan kaafna jechuudha inuu faarsaati turanii jechuudha garuu amma yeroo inni muummicha ministeera Abiy Ahmad birallee gahee aramale jechuu eegalutti to'annaa jira olee mee kaabitaa fixu sigal hangas takka nama amanuu jechuudha maaliif nama jecha ifiitiif duu taayyeen namni hundi ni beekatan even Shimallis mataan isaanii beekaa jechuudha sigal tanaafuu itti rakkatina warri baga hidhamee hayyoota keenya arrabsuu ture maarree mitirkishoo jetta adeero haybar namni wal fixa siyaasa irratti taayyee fi jarri duraan nyaata afaan walii kaa'u ture kun amma dhagaa afaan wal kaa'utti hin jiru siyaasaan ni jijjiiramti bargirroo kiyya amma yoo dheengadda yoo nama san qeequu ture arra nama sanii fi inni masmara tokkorra dhufe ati daranuu namatti harkiftaa walitti harkifta malee aboo ati dheengadda taayyee kana jechuu turte hayyoota keenyaan kana jechuu turte hayyoota keenya kana barreessuu turte arra nuti jazaa'ati hayyoota keenyaan jette san siin deebifnu hidhaa sanis silaallu sagalee sii taana jechuutu irra fayyadaa jechu taayyeen gaafa gartee jaawarfaa buttaa jedhe kana irratti dhugaadha namni haaluu anamma haaluutti amanu fakkeenyaaf taayyee irratti gartee warra amma baga hidhame maalidha jettanii akkasi jechuun kanallee waan namoonni tokko gartee jechuun akkamatti barraa'u yoo ta'e malee Oromoon akka maka abbuttaa jedhe kanaa miti Oromoon maaltu naan ga'eedha amma kan wal shuumellee isaanii kan gartee kaleessallee gartee nurratti wal duulchisulleen isaanii kan har'a walii dhalleen isaanii kan har'a gartee waan fedhe waliin jedhusi kan akka taayyeenis akkuma inni amma jedheeti jira paartii san keessa taa'een qabsaawaadha ammallee jechuudha paartii san keessa taa'een qabsaawaadha malee wanni Oromoodhaan walitti fidu jiru Oromoo yoom akka fakkeenyaaf waa'ee paartii sanii abdatee beeka Oromoo maaltu naan ga'eedha kun sirriidha fakkeenyaaf maal ta'eeti fakkeenyaaf taayyeedhaaf sagalee taa'amee fakkeenyaaf maaltu narraa ta'ee jedheeti jechuun maaltu narraa ta'e jedheeti fakkeenyaaf taayyeen akkuma atuu jette fakkeenyaaf paartii san keessatti bu'aa bahiin inni keessa hin dabrin jechuun saba kanaan waan hin jedhin akka sabaatti illee akka gartee qabsaa'ota Oromootitti illee keessattuu bartee fakkeenyaaf warra faallaa siyaasaa ABO HD haa ta'u ABO haa ta'u akkasuma gartee fakkeenyaaf paartii OFECOdha Joohar haa ta'u wannummaan taayyeen hin jedhin hin jiru jechuudha akka paartii qofaa miti akkuma jenne dhuunfaadhaan illee waan hin jedhin namoonni hedduun duuba kana akka paartii ergama paartii fudhachuu qofaa miti akka dhuunfaatitti iyyuu jira kanarratti qabsaa'aati ture kuni eegumaatti bara fakkeenyaa fi dhiyoo kanallee jechuudha maaliif dhiifama gaafachuudha malee barsiisaa biyya san keessatti jijjiiramatu dhufa jennee paartii kana amannee itti seennee faallaa kitaaba isaatiin akkana waan jedhu haasaa tureemi. Lakki dogongora gartee waan nuti kaleessa gartee qabsaa'utan akkana jenna hin jenne taayyeen guyyaa takka illee jechuudha aguma hangaasaan bara guyyaa takka as bahee hagasuu dubbateeti jira jechuudha kanaafuu wanni Oromoodhaa fi taayyee walitti fidu maal inni Oromoodhaa badhaadhinni warri aangoo irra jiru aangoo isaaniitiif waan fedhan wal godhuu danda'an bakka gartee aangoo isaaniititti akka fedhan wal godhuu danda'an walii ta'uu danda'an hatta waan amma dalagame kanallee Oromoon homaa waan isaa wanni irraa beeku hin jiru jechuudha wanni taayyeen dubbate garuu waan dhugaadha wanni taayyeen dubbate taayyeen wanni tokkotti namoo kan turraa beenu jeenummaa ni qaba waan itti amane irratti if duuban deebi'uu ni beena akka paartii qofa osoo hin ta'in akka nama dhuunfaatitti illee
hayyoota Oromoo irratti illee qabsaa ture. Oromoon akkamitti fakkeenyaaf kana dagatuun qaba. Haaluu walirraa bahuun ammallee haaluu bahuun hin jiru. Oromoon fakkeenyaaf yookiin baga hidhameesi maa hidhamillee chaan jiru. Maaltu naan gahedha. Irumaan bakki itti Oromoo ittiin dinqisiifadhe dhugaa dubbachuu fi wanni saba qashtii kana ittiin dinqisiifadhe bakka kana maaltu naan gahedha. Yoo caluma jedhee fakkeenyaaf namni waanuma barbaade namaan jedhee waanuma barbaade hojjetee waanuma fedhe godhee gaafa tokko ammoo oluma ka'eetu malee an qabsaawaa keetiiti nafaana dhaabbadhu kan hiriira naa bahee yoo jedhee akkam jechuun Oromoon yoo qabsoo taate qabsaawaa ni qaba. Qabsaawota gartee aarsaa kafalan qaba. Kan gartee gaafa isaan qaalitti keessa jiran fakkeenyaaf itti qoosamaatiin ture. Amman tan Abdii Raggaasaa fa'aa fakkeenyaaf hooggantoonni ABO'dha ammayyuu aarsaa kafalanii mana hidhaa san keessa jiran jechuudha. Oromoon qabsaa'ota ni qabaa jechuudha qabsaa'otaati illee. Garuu dhugaa adii dubbatee waanuma Oromoon gaafataa jiru gaafateeti akkasumatti dhugaan sun faallaa paartii sanii waan taateefidha jechuudha kan inni hidhame. Kanaafuu Oromoon maaltu naan gahedha malee namni taayyeetti gammadu ni jira jedhe maal ta'e itti gammadame fakkeenyaaf fitanii Oromoodhaan wal qabsiisuun sirrii natti hin fakkaatu. Irra fayyadaa jechuudha. Taayyeen gaafa gartee Jaawar fa'aa qeequsaniis waan itti amane godhu jira jechuudha. Arra guyyaa badhaadhina paartii isarra qabsaa'us paartii ifirra qabsaa'uun bilchinaa beekadhu. Ammaas paartii tiyyaan Abiyyiin aangoo gadhiisii jechaan jiru. Paartii isaatiin diigamii badii jechaan jiru. Naasir Raawii na harkaa baduu deemtaa diigamuuf deemtaa Naasir Raawii jechaanii jira jechuudha. Nagaya yoo buufte malee gartee waliin badduu yaana walaa paartii walaa biyya waliin badduu yaana jechaanii jira jechuudha. Ministeerri nageenyaa yoo nagaa labsine maaliif ministeera nagaa barbaachifte biyyattiin? Yoo nagayaaf hin iyyine yoo nagayaaf hin lallabne yoo nagayaaf wabiin taane maaliif ministeera nageenyaa barbaaddi biyyattiin? Wallaahi nama dhugaa guutuudha si jalaa dhabamsiisu jira yaa biyyaa matalii. Nuti sumatti iyyina hanga maayyii kuttee gartee yoo rabbi si qaceelchuu baate jahannam keeti kuttutti yoo rabbi si qaceelche jannata keesseentutti si galee suma waywaan amma seelii taayyee jaaniin namuma xiqqoo takka Abiyyi jaalatu dhabamsiisu ta'an guututti. Innu waan reefuu jedhu saniif deebisaa kenneeti jira jechuudha. Ammas innis kan inni ergaa dabarsaatiin jiru Abiyyi fi nama dhugaa hunda si harkaa fixanii amma dhugaan jiraannu takkattiin kan jettu taayyee qofa bilisiginnaa keessaa namni dhugaa dubbatu inni tokkochi sunu si harkaa hidhame ammallee dhugaa hunda si harkaa hidhuudhaaf deemanii yookiin atuu gartee booda daaraa taata. Kanaafuu suma waywaan amma seelii taayyee jaaniin namuma xiqqoo takka Abiyyi jaalatu dhabamsiisu ta'an guututti. Warri biiroo keessa jiru keenya sun lubbuun dubbannu ga'a. Lubbuun dubbannu haraan gagatiitii jette jaan jaartiin. Jaarri sun amma siif ta'an qabadhu naan. An yeroo hundumaa waywaan siif ta'a amma seelii taayyeen nama maallaqaas qabu miti nama seeliis qabu nama ifiin boonu nama ifitti amanee nimmoo hadhajee baqaysee deemuu jechuu dandeessu jala deemta dadhabdu hallayyaa kuttaa jechuudha. Amalli taayyee akkasi siigale. Taayyee hidhuu yoo biyya isinii tasgabbeessite hiitanii mimee biyyuma tasgabbeessa. No problem taayyeen duraanuu if qopheesseeti. Yoo itti beeytan isinii karaa baneeti daandii baneeti. Oromoo waa takka wanni eeyduun jirtu jijjiiramni ati eeyduun jirtu isinii himeeti. Tokkummaa kee jabeessiif gargaari jechuu yoo siyaasaan sii galte sii himeeti. Namni waa'ee ati haasoytu tana quba qabu hin jiru paarkii bashannanu maarree ta'u kana malee namni quba qabu hin jiru. Zaaset kanaa ol namni kutee afaan si haa. Si taayyee arrabsu caalaa sirni kun taayyee beeka. Sirnuma kanaa namni lafa gadhaabe taayyee. Si galee taayyee mataa isaati. Amma ijoolleen waxii dhuydu tan faarsee bulaan amma taayyee arrabsiisan kun ijoollee taayyeen kararraa guuree ilmaan Oromooti jeefide wallaahi takka takkaa isiitiin beeka. Namni taayyeen huccurraa jijjiira hogii taayyee arrabsu. Oromoon nama akkanaa ni qabaame. Oromoon bar nama oolmaa sii oolee ni kabaja. Namni gartee ofiisa keessa taa'u kan amma gartee biiroo keessa jiru sunis of eeggadhaa maqaan dhoodudha. Seelii taayyeedhaan qulqulleessina kan jedhu bal'inaan kan isaan bal'inaan kan deemaa jiru jechuudha. Maqaa dhahuu baatu si fakkeenyaaf namoota akka hangaasaati kan inni baanu. Hangaasaanis kan qondaala badhaadhinaa guddaadha jechuudha. Akkasuma gartee inni miseensa paarlaamaati mana maree bakka bu'oota uummataati jechuudha. Amma kaabuttaa kan inni jechuu barbaade isuma fa'aadha. Caala waan taayyeen katabbiidhaan haasa'u kana inni ammoo viidiyoodhaan liiv yoo xiqqaate guyyaa 3-4 irraa haasa'ee haga gartee nama haa caaluu nyaata hundan hin baasan saaxil haga jedhu takka ture taa hangaasaan akkuma isin hubeetan jechuudha. Jechuun amma dubbiin akka kaleessaatii miti ati isinis of eeggadhaa kan jedhudha ergaa dabarsaa fi jira jechuudha. Wan yeroo kamiyyuu jechuudha.
mootummaa ambar mangorfamneedha tokko tokkorraa mangorfamneedha. Paartiin abdatiin mootummaan abdatiin bar'anii wallaalaan kulli akkanuma jechaatiin ture. Wallaalaan sunis akkasuma jechaatiin ture. Hayyoonni illee akkanuma jechaatiin turan jechuudha. Paartiin abdatinaa ummatatu walitti hafa. Mootummaan ni kuta, paartiin ni kuta. Paartii gartee sitti fayyadamee paartii gizaawii kanaa miti. Kan gartee achi keessa yoo dimokiraasiin jedha. Kan gaafa baraatti gartee mataa keessa si dha'u kanaa miti. Paartiin ni dabraa, ni dhufaa, ni kuta. Mootummaan ni dhufaa, ni kuta. Ummata eessan hin madeessinaa. Ummatatti gartee waan zalaalama achi seetan hin seenaa. Qaroomadha ka jedhu namayyuu kanuma dhaamaatiin ture jechuudha. Abbaa barbaadeyyuu haa ta'u kuni Oromoodhaan waliin qabatu. Dhugaa isaan gartee achi keessa taa'aniitiin baasanii galatoom jechaani ammoo wanni biraa kan Oromoodhaan wali hidhu waan jiru natti hin fakkaatu. Ammoo Taayyeen dhugaa dubbachuu fi wanti inni dubbate kan dhugaadhaan gurguddoon inni gabbaase suni hedduu takka waan hawaasa fayyaduudha haa galatoomu kanarratti jechuudha. Warri gartee baga hidhame akkas jettanis sirrii natti hin fakkaatu akka nama tokkootitti jechuudha. An baga hidhame hin jedhu fiitiyya dhugaadha. Wanni gartee gochaan fofokkataan inni kaleessa hojjete qabsaa'ota Oromoo irratti akka paartii qofaatti miti akka dhuunfaatitti iyyuu baay'ee qabsaa'ota Oromoo irratti duulaatiin ture. Garuu ammoo qabsoon Oromoodha dhugaadha malee haaluu miti. Haaluu natti hin fakkaatu. Hundaafiyyuu Taayyeen amman tana hidhaa seeneeti jira. Amma immoo haga gartee seelota isaati atis sufeeggadhu irra gahameeti jira jechuudha. Hundaafuu dhugaa Oromoodha Rabbiin haa baasu jennaan abduu moobaala birraa hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagayaan naa tura.